baanne miidiyaa kanarratti hundi keenya wal beekna. Garuu baay'ee sin kabaja sin jaalladha sinin jechuu barbaada. Ulfaadhaa waan nu kabajanii guyyaa sanaa yookaan as yookaan achi buttanii fi thank you guddaa galatoomaa sinin jechuu barbaada. Ulfaadhaa sinin jedha. Na akkasii uummata qashti. So kanaafiyyuu taphni koo Agosti 31 ji'a ammaa jechuudha. Guyyaa 10 waan akkasii taftee na guyyaa sanarratti hundi keessan dhuftanii taaptaabiidhaan koppiliinkii gochuudhaan akkuma nama tokko dhuftanii waliin yoo gammanne yoo gaddines rakkoon tokko hin jiru. Kanaafiyyuu waliin faataa inna guyyaa sana sinin jedha sin jaalladha sin kabaja. Galatoomaa mucaan immoo as jala jirta taanaan kootu galii nama 600 jira dafanii fooloo siyaa godhanii dhageessanii jirtan. Na adaraa koo kana biraan naagaa ammas irra deebi'ee nanaasaa jechuudha warri waraabdu. Yenna dubbii waraabdu sila waraabbadhaati. Dooktar Asliifaa biraan naagaa. Ani geema qabadheen ture geema korratti akka tasaa ta'ee Agosti 31 irratti narratti gargaarsa ta'ee qabanii turanii gargaarsa sanarratti wal kan ilaallatu anis yooniinis ijoolleen deeggartoonni koo as jala jiranii waa'ee kana kaasnee haasa'aa turre jechuudha. Waa'ee kana kaasnee naasuun immoo xinnoo miira aarii keessa gallee haasa'aa turre. So isaan immoo akka jedhanitti Dooktar Asliinis ani hin barree. Tun baree maaliif hin soolan irratti geema guyyaa gargaarsa biraa qabadhaa. Kanaafiyyuu hin barree akkasittidha nu badhaa jedhanii viidiyoo waan nu hojjetanii yookaanis guyyaa nuti qabanne sanarraa achi yookaanis as butanii jaa qabanii fi nutillee isaanii galateeffannaa. Thank you ulfaadhaa galatoomaa sinin jechuu barbaada. Asliirree abdiillee jechuudha. Galatoomaa sinin jechuu barbaada. Mucattiin jirti as jala argitanii uummata. Asirratti dheengadda kan inni dubbachaa jiru dubbadheen turanillee beektanii viidiyoo kanaanuma waraabee duraanillee hordofaan jira waraabee gadhiise tokko maallaan jetti koomentii jalatti ati maa sobde nama guddaa miti naan jette nama guddaa tokko sinnatti maa ani yoof beeka argitee laama dhugaan baate ka yeroo baay'ee otuu hin hubatin qubaan gubatin jedhi Oromoon otuu waan hubatinitu koomentii barreessitu fiiddu. Ani waan hin argee fi waan hin dhagee fi waan viidiyoo keessatti haasa'amu waraaba jechuudha waan dhugaa waan sobatti hin dabaleen beeku takkaayyuu sobatti hin dabalu. Kanaaf jennaani baga dhugaa barte kottuu ilaali kaamma barreessi ammas hin sobdani barreessi amma dheengaddan sobdanaan jette. Abdiin beekaa irratti qabate malee beekaa gargaarsa irratti qaban malee abdii fasiliin ati maa sobda. Soolan ji'a tokko dura kan geemii qabateette hin beeku ka asiliin laayivii irra oolaa viidiyoo olaadhe argaa oolaa sasaan beeksifatan inni ribaa kana laayivii seena nagarra hin beeku abdiin illee hin beeku asiliin illee hin beeku dogoggoraanitu walirratti qaban malee irratti hin qaban turanii jedheen dubbadhe. Soba jedhi kaammas maa sabdaatti nama guddaa miteette maalin jedheen uummanni akkanaa. Dhugaa rabbii kuna dhiifama gaafate mucaan isan jedhe sana viidiyoo chirra deebii ilaali. Dhugaa rabbii argitee gaafas aarii gubadhe koomentii illee sii barreesseen ture koomentii namaan deebisu gaafasan deebise yaali. Dhugaa rabbii waan hin beekuufini barreessellee waan hin beekuufinillee sagalee jalatti qabee jiru. Kunoo ka dhiifama gaafate gosh leenca tiyya galatoomi dhugaa rabbii. Si ergeen jira qabadhu. Bayi mana kana bayi deebii seenime mana kana bayi deebii seen osidid turkii isaaniitti rakkisa ta'e I don't know. Ittiin kolfee gaarabe maamanna rakkisee uummata koomentii duukaana dubbise. Baatee deebite taanaan lakkoofsi tokko naa barreessi. Way good. Lakkoofsi tokko naa barreessi. Akka gowwaa qofalta sabboon tun kolfin akka gowwaa. Lakkoofsa tokko naa barreessi. Simboo lakkoofsa tokko naa barreessi. Yaa solan keenya na kufalchiise dhugaa. Inni sobdanaa jirani bara abdiinootuun beekin irratti qabe. Yoo gani toorkii mataa inni abdanna malee. Ati nama guddaa miti yeroo sobdu. Maa ijoo kun.
Mana kanaa ba'ii simboo si gashuu hin danda'u. Si galee qabachaa jaatti hin jirree fi ba'iiti deebi'ii seen. Way soolan. Mana kanaa ba'ii deebi'ii seen. Foolorree si godheen jira ofii kosii deebisee jira. Yaa Rabbi kee na baasi har'a na okkalchi. Har'a nagaan na bulchi yaa Rabbi yaa Allah. Rakkoo cimaa. Maal jedha? Zimmettee maragadaa oolte minaa miti si galee staayilishin jidduutti si argisiistu si onnachiisa akka tirree baay'ee ishee jaallattu si goosisa. Soo kanaafiyyuu intalli cimtuudhaa umuriin ishee 13-14 taati laata waanuma manaati yoo ammana iyyuu guuttedha. Soo mucaan tokkos gara Ameerikaatti akka isheen dhuftu nan taasisaa na jedhee jira karaa koomentiidhaanii soolan barbaadinee ture. Obboleessi kwas jala jirta taanaan naquun namuu dandeessa. Maashaallah. As jirta taanaan. Simboo amma barreessi. Lakkoofsa tokko barreessi. Mataa koppiliinkii naa godha akka koppiliinkii mana kanantinii sana amma naa jajjabeessaa malee. Taap koppiliinkii naa godha. Maadhaa niitoorkiidhaan qabanii moo naan gallee garuu. Akkasii uummata qashtii keenyaa dalatoomaa mucaanii sila mobee ol gashuuf ture beektanii mobee ol gashee rakkaasaa of ture gadda girri kaasanii mitire yoo argitan natti hima. Garuu arraba badaa hin dubbanne girri kaasaniyyuu jechuudha. Rakkoo. Akkasii ijoollee keenya laayikii godha dhugaa Rabbii maal jechuudha shanan kadhaa amma isinii dara Rabbii maal laayikiin gootanii namtichi soolan hin jaallattanii isee warroota viidiyoo warroota waraabee fidu hin jaallattanii amma silaa nan jaallattanii natti naaftanii na ajjeeftanii na ajjeesuu deemtuu barani hojiin na ajjeesuu deeman san na ajjeesuu deeman kushiinaa bulluqa keessa taa'anii waraaba madaamiin garasii garanaa mee jetti ijoolleen har'ammoo. Har'a azuumaa jiraayyuu azuumaan na ajjeeseen qodaa madaamiin kee gadi yaaste yaa Rabbii kee maal si godhe wallahi qodaa gadi yaasan ijoollee qodaa gadi yaasanii waan tokko namni egaa amma kana miicala ammasitti hin taa'ee haara galfachaara malee kushiinaan wal xaxa yaa Rabbii kee gidduutti immoo tokkokkii magaalaa dhufammoon kaanfadhu maalan goore tan obsa malee. Manni barumsaa cufamee narraa galuu diddeessitti wal qabdi ijoollee. Garaan koo na gubate. Akkasii mucaanii haa galoon naan galuu dide. Tunni galee na waraabare yaadee ture beektanii ijoollee keenya. Amma kanan cufaati jedhamee nagaan turaa galatoomaa.